Kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kan addaan citee sababa feesbuukiin gidduu kana rakkina qaburraa kan ka'edha. Kanaaf rakkoon jidduutti yoo nu mudate nuuf kalchaa jenna. Egaa sagantaa keenya ammas itti fufnaa kan gabaasa isinii dhiyeessinee labsii yookiin lagannaa gabaa kan magaalaa Walisootti adeemsifamee ture sanarratti walqixxeedhumatti achuma dhiyoo jechaadha. Akkana kiiloomeetirii 34 irratti isaanis waamicha qeerroon Oromoo gooteef fudhachuudhaanii labsii gabaa lagannaa kana hojiirra oolchuun akka hedduu isaan gargaaredha kan himanii qeerroo Walisoo gama walqixxeettis bilbiluudhaanii jiraattota naannoo sanaa afaan Amaaraatiin dubbiseera. Gara boodatti kan dhiyeessinu ta'a Raahel. Eeyyega akkuma jettee lagannaan gabaa kun keessaayyuu wal hidhatee deemuu danda'uunsaa hojichi yookaanis gochaan kun akka fiixa bahu gargaarsa guddaa godha. Kanaaf warri Walisootii fi warri naannoo Guraagee jiranis akkasitti wal hidhataan deemuunsaa gaarummaan isaa cimaadha jennee kaasuu barbaanna. Amma immoo garatti bilbiltee turte gara dhiyaa Harargeetti ceenaa. Dhiyaa Harargee Cirootti bilbiltee namooti sochii lagannaa gabaa wajjin wal qabatee naannoo sana jiru sitti himanii turanii. Kanaaf maal jedhan isa jedhu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa kanaatiif meequrraan geenya. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas nu of kalchaa isiniin jenna. Egaa akkuma silaa ibsuudha yaale amma gara Walisoo irraa gara Harargeetti ceena. Akka Walisoo yeroon ibsaa turetti egaa magaalaa walqixxee godina Guraageetti jechuudha. Isaanis har'aa gabaa lagannaa qeerroon Oromoo dhiyeesseef fudhachuudhaanii Oromoo wajjiniin hiriiraniiru. Keessattuu qeerroonii fi zaarmaa jechuudhaanii kan warra Guraagee dargaggoonni Guraagee kan dhaabbatanii akka wajjiniin wal dhageettiin jiru tokko kan agarsiisudha. Amma gara Harargee lixaatti darbina Ciroodha. Magaalaa Ciroo keessatti Raahel kan inni argee kan inni dhaga'ee otoo lagannaa gabaa kana wajjiniinuu kan walitti hin dhufne lagannaa gabaarraa ala kan jiru dargaggoon tokko gadi baheeti inni ofiisaatiifuu bajaajii ofa duraanii garuu gadi baheeti otoo inni deemaa jiru waraanni wayyaanee yookiin agaaziin karaadhuma irratti arge. Dargaggoo kanaanii kan jedhanii ati gadi baatee kan ala ilaalaa jirtu makiinota yookiin konkolaataa yookiin bajaajii karaa sana deemu taargaa isaanii qabachuudhaaf baatee karaarra dhaabattaa yookiin karaarra jirta jechuudhaani sududumaan itti dhukaasuudhaan ajjeesanii otoo akka jiraatan achii jedhutti otoo rasaasan rukutin dura uleedhanii baay'ee gaggabsanii yeroo inni dadhabee jedhu achirratti rasaasa itti dabaluudhaanii akka ajjeesanidha. Egaa reenfi dargaggoo kana gara ulaa quunnee gara jedhamu naannoo baadiyyaa Cirootti akka fudhatame akka geeffamedha. Egaa mi kanaaf boodaan itti deebi'a. Amma sududaan gara Cirootti haa darbinu. Hello, jiraata Harargee dhihaa kan magaalaa Ciroo keessatti rakkinatu jira kan jedhu ergaan nagayeetii jira. Mee rakkoon sun maaliin
rakkoon jiru ciroo keessatti masalaatiin inni raayyaa biyya wayyaanedha jiraataa tokkorra jiru haruma maqaan isaa Abrahiim magaalaa Cirootti ajjeefamee kana jibbaan immoo wanta qabaatee nagaan karaa isaa namni namaa dhiibbaa laafisanii dinnaan bakki itti rakaa kana gargaaranii jiraatee abbaa mana billee taasisuu filatee abbaa mana waata mujaahidaatiif mooraa nama abbaa manaatiif. Gurbaan kun kana dura hidhamee ture kan jedhutu dhaga'ama tarii. Kanuma haalootti qabatanii dhufanii ajjeesan kan jedhutu dhaga'ama ati maal jetta? Dhugaa kana dura hidhamee eega bees dhiyoondala. Kana dura isaanumaatti tumanii qaniidhaa irraan akkumatti magaalaa haadha kana dura humna raayyaa ittisa biyya qubaan akka mallattoo qubaaniiti qubaan nu arrabsee baajaaji dhufaa yeroo sanitti baajaaji irraa buute mucaan kun eega bee amma eega osoo karaa deemu jiruuti amma kan qabame manarraa gaddisiisaan gurmaanii kan argeen waan kana ni jechaas jiila waan ta'eef kararraa duraa mageen maaliif meeshaa ta'eetiin yaamanii sibeeman dhaabbatee dura gideedhamu jalatti jedhamanii maaliif sanumaan uleedhaan eegumsaa laaffisa wantoota irra bakka Diradimu appunno diradimu beran dan wanita ajirne doya tayiru da ila santo da mutama ini diradimu marakakan iddoo tokkotti nama ajjeesanii booda akka hin awwaallanne as deebi'anii nama dhorku fakkeenyaaf Amboo keessatti illee sanatu mul'ate Ciroo keessatti wanta akkasii jira namni ajjeesanii booda namni akka hin awwaallanne godhu. Namni akkana awwaallanne nama biraatti irratti dabalama malee nama keenya awwaalu fannidu arraatu baanees maafuutii walirratti hin dabalamu nama keenya ni awwaallannaa fi namatti harree kanarraati yeroo qofa osoo hin lagannoo mi'aati lagannaa jedhamee yoo ta'u baanee awwaallata qophii lagannaa kunis ammas karaadha malee kan cufaate karaa daandii turii daldala kana cufaa lagatame malee karaan gara iddoo awwaalchan wanti itti banaadha karaan daandii iddoo. Hayyee mee asumaanii gabaa lagannaan magaalaa Ciroo keessatti maal fakkaata haala kamiin deemaa jira maaltu cufamee sochiin jiru maal fakkaata nageenyi jiru maal fakkaata? Wallahi haala bareedaadha magaalaa Ciroo keessa lagaa gabannaan haalaan waan karaan daandii cufaadha isaalti bakkaanii irratti irrallee rafuu ni dandeessu magaalaa duraan baajaaji isaalti Fidiyaan cufaadhaa karaan baadiyyaa bitaalaan banaadha wanti tajaajilamuu filaata banaa namni qeerroon haala gaariin ibsisaa jirtu gabaa lagannaa. Hayyee jiraataa Harargee lixaa kan magaalaa Ciroo hedduu galatoome. Egaa Raahel akkuma amma dhageesse waraanni wayyaanee yookiin agaaziin dargaggoo kana rasaasan reebee ajjeese duraan uleedhaan ture kan laaffise dhumarratti kan inni godhe reenfi dargaggoo kana sa'aatii 3 oliif karaarraa akka taa'edha dargaggoonni naannoo sanaa kan natti himanii sababni isaa waraanni wayyaanee yookiin agaaziin reenfi kun akka hin kaafne jiraattota naannoo sanaa waan sodaachisaa tureeti. Kana malees egaa waraanni wayyaaneetii fi warra agaazii jechuudha bulchitoota tokko dirqisiisuudhaani warri daldaltootaa suuqii isaanii akka bananii fi hojii akka eegalanii sagalee guddiftuu yookiin laawud spiikariidhaanii magaalaa keessa naanna'anii akka isaan ajaja kennaa turanidha kan naannoo sana dhaga'e. Egaa kan Cirootii fi Dirree Dhawaa haa fudhannu malee Raahel guutummaadhumatti Harargee guutummaadhumatti lagannaan gabaa kun akka adeemsifamaa jiruu fi turedha. Keessattuu Baabbilee kan naga'e keessa Baabbilee gubbaa qorichaa Cinaaksan Qumbii Calanqoo Ciroo Bordoddee Asaboot Mi'eessoo Baddeessaa Galamsoo fi Bookee fi iddoo adda addaa walumaa galatti Harargee lamaan keessatti lagannaan gabaa kun bifa nagaa ta'een adeemsifamaa jira gara uummataatiin garuu waraanni wayyaanee kan isaan akka jedhanitti akka saree maraatee ganda keessa kaatee uummata keenya irratti tarkaanfii fudhataa jira kan jedhudha Raahel. Egaa keessaan yaadoti ani argadhaa jirus kan isaan agarsiisanii keessaayyuu naannoo Buraayyuutti naannoo Sabbataatti haala naamusa isaa eegeen namni kan diddaa kana gaggeessaa jiru lagannaa gabaa kana kan gaggeessaa jiru namni jalaa qabaa jiru hin jiru calluma jedhee karaa nagaa ta'een adeemsisaa jira jechuudha uummatii diddaa isaa kana mee amma immoo gara godina kibba lixa shawaa ammayyaa taceenu
yeroo biyya jiru waan yaadadhu tokkoon qaba ammayyaa kana sabaaf sablammoota keessaayyuu kan naannoo Amaaraarraa dhufanii sabi Amaaraa hedduun hin jiraatu naannoo sana kanaaf waan achitti ka'u qabsoo Oromoo achitti ka'u sabaaf sablammoota wajjin walitti qabsiistee wayyaaneen gara rakkina gara biraatti ceesisuudhaaf yeroo yaaltu nan yaadadhan ture yeroo biyya keessa jiru. Kanaaf yeroo ammaa maal fakkaata naannoo sana jiru akkamittiin adeemsisaa jiru kan jedhu gaasumatu bilbilee kanaaf mee warra ammayyaa immoo lagannaa gabaa kan akkamittiin gaggeessaa jiru jedhu haa dhaggeeffannu. Hello jiraata zoonii Shawaa Kibba Dhihaa magaalaa ammayyaa mee har'a sochiin lagannaa gabaa naannoo keessanitti maal fakkaata? Egaa akkuma beekamu akkuma Oromiyaa maraa cufaa jiru amma haalli godina Shawaa Kibba Lixaa ammayyaarraa daandiin guddaan gara ammayyaarraa gara Walisoo geessullee geejjibni takka kan jirredha. Itti dabalees daandiiwwan gara itti gadi ba'an gara gandaatti kan deeman hundumtuu cufaadha. Ammaaf amma yoonatti rakkoon biraa jiraachuu baatu uummanni callisee mataa jira. Mee amma ammaatti hamma ammaatti rakkoon nu mudate hin jiru jetta? Agammaatti rakkoon nageenyaatti mudate hin jiru fuulduratti gaamtennu waan dhufu malee amma yoonatti homaan argine namni mana cufatee amma jira hundumtuu. Yoo carraa argattee alatti baatee jiraatte magaalaa keessa maaltu mul'ata? Keessattuu poolisiidha moo loltoota moo maaltu mul'ataa jira? Amma uummannis karaa mala yaa'u jira loltoonni amma yoonaan bira akka hin seennedha. Tokkatanii jiraachuu isaanii dhiisuu isaanii. Kanaaf jiraattota naannoo sanaatiif maal ergaa maaliif dabarsitare? Ani kan hin dabarsu yoo jiraate uummanni hundumtuu waan Oromiyaarra jirtu wal caqasee akkuma amma jiru kanaan itti fufuu qaban jedhanii akka yaada kiyyaatti. Hayyee hedduu galatoomii jiraataa godina Shawaa Kibba Dhihaa aanaa ammayyaa magaalaa ammayyaa galatoomii. Akkuma Raahel akkama jettee keessattuu yeroo baay'ee naannoo ammayyaa kanatti sabna Amaaraa waan jiruu fi wayyaaniin Oromoodhaa fi Amaaraa walitti diruudhaaf yeroo baay'ee yaalaa turteedha. Naannoo kun immoo naannoo qabsoon har'atti jalqabame toon taane keessattuu yeroo Dargiis haa ta'u yeroo Haayile Sillaasee naannoo yeroo sana shiftaa jedhu naannoo qabsoon bilisummaa baay'inaan itti adeemsifamudha. Akkamitti akka uummata biraa wajjin jiraatanis warra sirriitti beekanidha. Yeroo mormiin inni guddaan adeemsifame sana yoosuu bulchitoota naannoo sanaa caasaa wayyaanee caccabsuudhaani bulchiinsa mataa isaanii warra hundeeffatedha. Ammayyi baay'ee qabsoo cimaa adeemsaa akka jiranidha. Egaa kan Oromiyaa adda addaatti egaa bilbiluudhaani kan walitti qabne kana garuu namoonni baay'een Adaamanii Naqqamteen Gimbiin iddoo adda addaa nu gaafataa jiru. Sababa neetwoorkiitiin kan nutis waliin hin geenyetu jira. Lammata immoo bal'ina Oromiyaarraa yeroo amma istuudiyoo seenne kanatti kan nutis waliin hin geenye jira. Rakkinni immoo neetwoorkis hin jira. Garuu akkuma dura dubbadhee Oromiyaa keessatti iddoon lagannaan gabaa itti hin adeemsifame eessatti hin adeemsifamne kan jedhutu irraa salphaadha. Guutummaadhuma Oromiyaa irratti akka gabaasa nu gahaa jirutti kan adeemsifame fakkeenyaaf Arsii keessattuu Arsii Lixaa keessatti godina aanaalee Arsii Lixaa jiran hundumaa keessatti akka Kokosaa, Shaashamannee, Adaabbaa, Dodola akka gabaa lagannaan kun adeemsifame Jimma godinaalee hunduma keessatti akka adeemsifame keessattuu warri magaalaa Naadaa jedhamu nu biratti bifa ho'aadhaan adeemsifame jedhanii gabaasaniiru. Egaa Jimma Arsii jedheera. Baalee keessatti Raahel kan namni tokko kan jedhe Baalee keessatti naannoo keenyatti nama dhiisii simbirroonuu har'a hin barariitu kan jedhudha kan nutti himani. Egaa Oromiyaa maratti
lagannaan gabaa kuni har'a jalqabee kan adeemsifamaa jiru. Iddoon itti afan tokko jiru, iddoon itti lallaafina agarsiisan keessattuu magaalaan Asallaa kanarratti jabinaan irratti hojjechaa jirra jedhaniiru. Kana achitti duraanii xannoo lallaafaa kan turee fi wayyaanidhaan ukkaamamee kan ture Salaalee ture. Salaaleen har'a bifa cimaadhaan adeemsisaa jira. Egaa warra kaan immoo gara fuulduraatti hordofnee kan gabaasnu ta'a guyyaa 3 kana keessas kan irratti xiinxalaan siyaasas Jawaar Mohaammed nu wajjiniin jira. Gara Jawaaritti yoo darbine Raahel wanti jettuu jiraachuu baate gara Jawaaritti darbina. Dadhabee jira waan ta'eef inni waan jedhu nuna jedhuuti xinnoo boqottu sabboodde. Jawaar dadhabee jira akkanumatti dhimma kana hordofaa waan bulee fi waan hordofaa bule kana otoo daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya dhageessisee gaariidha kan jedhuudhani. Jawaar lagannaan gabaa kun akkuman jedhe duraan jedhe eessa faatti eessatti adeemsifamee haalli isaa attami jechuurra eessatti hafee eessatti lallaafe kan jedhu isa turra salphaadha. Ani xannoo ishee kan ajaa'ibsiisaa jiru wayyaanee dhufee godinaalee irra ton taane Finfinnee jalatti hudhee waan jiru fakkaata. Mee ammaatti atis gama keetiin waan argite nutti himi. Bakki yaaltuun ture bakka ittiin godhamin wanni kun Finfinnee keessa ofishaalii kan godhamin haa taatu malee Finfinneen ifiin calleeffattu, ifiin elmattu, ifiin qalattu. Wanni hundi alarraa dhufa. Kanaaf daandileen 5 gara Finfinnee karri 5 Finfinnee cufaa waan ta'eef homaa seenaan jiranii Finfinneen xaxirra biraan la jettee na barreessitu turte ijoolleen achi keessaa. Kanaaf Finfinnee illee sochiin baay'ee hir'atee jira biyya duraa kanatti. Ataamaa gama parsantii 60 kan cufamee naannoon tokko banaa ture sunis warra keessattuu warra afaan keenya hin beekne waan ta'aniif kaleessan dhageenyee waan jedhaniif har'aaf irra dabarmeefii jira boruun cufan jamee ta'e kan eeggamu. Kanaaf gaa Oromiyaa guututti kan wal ga'ee gama lixaatiin magaalaarraa magaalaatti socho'uun hin danda'amu guutuutti cufamee agaaziin mandiirraa gimbii miilaan seente deemuu hin dandeenye jechuudha guutuutti cufaadha. Asiin gama baaleetiin cufaadha. Achiin hiddii lolaatirraa kaasee magnituudii isaa namni arguu qaba. Hiddii lolaatirraa ka'a lagannaan irraa hiddii lolaatirraa ka'a daangaa booranaatirraa gamana cinaaksanirraa ka'a. Asiin beegii gama dhumaatirraa ka'eeti kan dhufaa jiru. Asiin abbayyaatti cufamee jira. Guutuutti egaa it was very successful. Haalli gabaa sana gammaa argadheen waan nama boonsu. Labsiin tuma akka hojiirra ooltullee kan agarsiise. Labsiin wayii hin dandeenye yaanarra amma reefu gabaasa isinonni gootan tokko jira EBC irratti kan dhiyeessan tokko obviously poolitikaa ittiin taphachuudhaa fi biitii jeeqamtee hojii jiru jedhanii labsii sana ittiin justify gochuu fi haa taatu garuu በአንዳንድ ቦታዎች በጥቂት ቦታዎች በተወሰኑ ቦታዎች የወር ጀቻ ture suni bakka hundatti wanni hundi dhaabbachuu isaanii amansiisuu danda'uun sochii xiqqaa miti. Waan amma dura jechaa turre irra deebi'aa wanni Oromoodhaaf hin taane amma booda Itoophiyaa keessatti hin taatu. Wanni fedhe Oromoodhaaf hin taane amma booda Oromiyaa keessatti akka hin taane torban lama dura agarsiifamee jira. Arrallee agarsiifamee jira. I'm really proud of qeerroo hedduun aboonsanii. Naamusnis hedduu guddaa ture gaagaama hir'isuun danda'amee jira. Gabaasa keessan keessatti I think cirootti gurbaa tokko ajjeesanii sanni assassinationidha ajjeesumaaf dhaqan nama amma duras qabsoo keessa ture waan ta'eef. Saqqaa Coqorsaatti Jimma keessatti Jimma by the way aanaalee hundatu cufaadharra. Kanaaf waan hedduu nama boonsu Saqqaa Coqorsaa keessatti nama lama nu jalaa galaafatte. Maqaa isaanii ol kaayetiin jira. Nama lama jalaa galaafattee namni biraa tokko madaa'ee hospitaala Jimmaa jira. Warra du'eef rabbiin jannata haa kennu. Qabsaa'ota isaan bira dura dabran wajjin jajjabina haa kennu. Jannata haa kennuu fi maatii isaanii immoo jajjabina haa kennu. Uummata keenyaafis jajjabina haa kennu jira. Qabsaa'onni kufaa qabsoon teenya ittuma fufti. It was very successful walii galatti hoggalaallee. Gaaga'amni hamma hin deemne. Wanni har'a hubanne yoo jiraate waraana gahaa sochoosuu hin barbaanne keessattuu naannoo Finfinnee irraa gadi facaasuu hin barbaanne
humna lixa jiru illee gamana fiduu hin barbaanne kanaaf hamma dhaadattee hin jirtu capacity state of emergency kana hojiirra kaa'uudhaaf isaan qaban limitii isaa testii goone irra jechuudha guutuu isaatti hagam takka deemuu akkasii hin dandeessu baay'ee deemuu hin dandeessu kun waan boodarrallee deebinee waa'ee guyyaa borootiif isaan irratti kan deemnu ta'a sanii oduun biraa oduun gama gaddaatiin kan qabu Facebook yammallee cufanii kanaaf nuti jiran kafaraan illee reefu intarneetii jalaa cufanii kalee Facebook irra dabarsuu dadhabne qocaasitti muran jennaan rabbi keessa jira jedhee batta Facebook miti dachiisa millee cufan nuti barana bilisoomuun keenya oolamu kanaaf hammasiifuu mee ijoollee teeknikaa wajji soort aawut goone akkaataa itti odeeffannoo dhufuu kana yookiin peejii OMN irratti yookiin immoo peejii adda addaa irratti haalli itti yookiin peejii kiyya gara biraatiin godhuu dandeenyu irratti qorannee walitti deebina. Amma Mark Zuckerbergitti ka'uun gizeedha jechuuf hin jedhe. Gaariidha mee otoo Jawaar otoo hin deemini keessattuu gabaasaan tokko tokko argadhe irratti magaalaa Dirre Dhawaa sabaaf sablammoota keessa jira gara Jimmaatis waan akkasiiti wayyaaniin bifa nagaadhaan labsii kan adeemsifamaa jiru lagannaa gabaa jechuu kiyya gara uummataaf uummata walitti diruu irratti yaalii godhaa jirti kanarratti maal jetta? Dabalataan yaada tokkotti dabaluunis wareegaman taane uummata baasisuudhaaf keessaayyuu akka provoke godhanii dargaggoota gara lolaatti yookaan gara meeshaa wajjin wal qabachuutti akka isaan deeman gochuudhaaf wanti isaan yaadanii godhanis jira reebichaanis haa ta'u ajjechaadhaanis kanarraa uummatii yookaan dargaggoon qeerroon akkamitti of qabu akka sarara jiraatu achumaan osoo dabarsite. Tana qaatarra dabre qeerroon tana sirriitti beekanii kaartii wayyaaniin baaftu beektaa odoo isaan harka kiishan kaa'an beeka namni. Kanaaf yaaliin irra fakkeenyaaf naannoo Dirre Dhawaatitti uummata keenya kan Oromootiif kan Hararii walitti buusuudhaaf yaalii godhanii dukkaana warra Hararii saamsisuudhaaf yaalii godhanii turanii. Hoggasuma achumatti manguddoof qeerroon qabanii warri qaban warra dahannatii akka ta'e irra gahamee jira jechuudha. Naannoo Harar keessattis yaaliin akkasii godhamee jira sunis fashalee jira. Naannoo Shaashamanneetti yaalii gochuudhaaf isaanis socho'u to'annaa jala oolanii jiranii. Jimma keessatti uummata walitti buusuudhaaf yaaliin godhame fashalee jira. Kuni waardiyyaan sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiranii uummata Oromooti, qeerroo Oromooti. Kan ammoo qabatamaan mirkaneessaa jira jechuudha. So irratti hojjechaati kan deemaa jirru. Gama kanaan jabaataniiti. Very impressive. Waa baay'eedhaan waan hedduu baay'eetti qophooyte jarris waan kanarratti almost walgahii Ihaadeeg booda guyyaa har'aa kanaaf qophaa'aa turte. Irra aanuun danda'amee jira jechuudha. Dhugaan gara Oromoo waan jiruuf mirgaan galuun argamee jira. Dhimmi biraa beeksisa ibsa baaftee jirtu viidiyoon irra yoo agartanii jiraattanii faraan ibsa sayyoo agarsiifteef gama opidiyoo official kan jedhamu akka dhaabbataatti illee dhiyeessitee jirti gama addisuu araggaatiinis probably akka mootummaa Oromiyaatti waan dhiyeessan fakkaata. Ibsi kan gama addisuutiin dhiyaate soomaan jiru aga duraatti riis waan naatoo qabu fakkaata gama dhumaan irratti garuu gorsa fudhataman qabaanne gama nagayaatiin qabsaa'edha yookaan isaan booda garuu hojii idilee keessanii itti fufaa'edha. Hojii dhaabuun tarsiimoo takkaa'u tooftaa qabsoo nagayaa keessaa isa tokko. Kanaaf hojii dhaabuunis taate karaa cufuunis tarsiimolee qabsoo nagayaa keessaa tokko. Kanaaf uummanni amma waanuma addisuun jabsan godhaa jira. Maal godhaa jedhaan. Kanaaf achi deemuun hin barbaachisu. Yoo yaadni jiru labsii muddamaa dhufee abbaaf ilmi ajjeefamu, qeesiin ajjeefamu, namni miskiinni baajaajii ooffatu mooraa isaa keessatti ajjeefamu, manuma keessan taa'aa dhufanii isinaa fixanii hin mormatinaa, hin falminaa kan jedhu yoo kataa'u taate, kana uummanni hin fudhatu, sirrii miti sirraa'uu danda'uudha qabani. Ibsi gama opidiyoo official jedhamu bahe immoo waan afaan simbiraatiin barreeffamu wayiiti. Waan hedduu namaa galuu miti labsiin sun raggaasifameedha kijiba labsiin raggaasifamne ani dhaab okay abbaan duulallee gama siinaa kijibu opidiyoon akka dhaabatti akkamitti kijibdi annaa galuu dabar miseensota isaanii keessaa harki 75 kan ta'u kuffisee jira labsii kana sadarkaa federaalatti sagalee barbaachisaa 365 hin arganne kufee jira garuu akka waan dabreetitti dhiyeessanii
Kanaanuu immoo uummata Oromoo miidhu tokkummaa uummata Oromoo miidhu. Tokkummaa uummata Oromoo ni jabeessa malee miidhu labsiin. Haa taatu garuu uummata Oromoo hin miidhu jechuun maal jechuudha? Erguma labsiin kun labsamee nama 20 ol nurra wareegama. So namni miidhamu jechuun hin danda'amu. Namni keenya miidhamaa jira. Kanaaf wan garri Itoophiyoon deemtu naagalaan jiru. Walgahii yaade ka guyyaa 17 san irratti falfala maal akka itti godhan sheekaa fi qeesii yoo gaafannee irra geenya malee naagalaan jiru. It is really ridiculous. Wanni amma isaan godhaa jiran tapha waan kanaan isaan deebisanii jazbeessanii Oppidiyoon bara 1990tti 92 deebi'aa jirti jechuudha. Kana kan jiru boodarra warri dhaabbatoorillee bayanii isiniitiin taloo ani erga kalee modeen gaddaate rafne ijallee waniin giddiin taa'u jira. Sumatti yoon fixe gaarii na fakkaata yoo wanni biraa jiraachuu baate. Gaariidha waa hedduun qabna turre mee xinnoo ishee turiitii bunas dhugiitii xinnoo boqoddoo taas deebi'i yeroo biraasitti deebina. Ammaaf hedduu galatoomi egaa nutis kanarraa kanuma gara goolabuutti deemna. Raahel egaa akkuma amma argite waan nama ajaa'ibutu mul'ata keessattuu gara mootummaa naannoo Oromiyaatiin wanti isaan jedhanii fi wanti hojjetamaa jirus walirraa fagoodha. Amma yeroon namoota qilxuu kaarraa yeroon dubbisee jedhu Oppidiyoon eessa jirti kan jedhudha kan manni naannoo sanaa haasa'u. Poolisiin Oppidiyoo jalatti bultu yeroo meeshaa harkaa fuudhanii taa'ii ka'ii jedhaniini eessa jiru jarri kuni kan jedhudha. Lammata immoo poolisiin Oromiyaatu maaliifi meeshaa isaa lafa kaa'ee akkasitti ajajama kan jedhuti ni jira. Bal'inaan warri gaaddisa Raabaadoris kan itti dhufanii yaada isaanii yookiin xiinxala nuu kennan ta'a. Sanan otoon fixin garuu dura namoonni gara keessatiinis fakkeenyaaf namni akka Dastaa dhimma obsaa kan jedhu qeerroon keenya yeroo baay'ee kan diinna ajjeesuu snaayipariitti fayyadamuudhaani. Snaayiparii kan immoo kan dhukaasanii gamoo gugurdaa fi mana gubbaa taa'uudhaani. Kanaaf sanarratti of eeggannoo akka godhanii kan jedhudha gorsa kan dabarse. Egaa Raahel nuti booda kan itti deebinu ta'a yookiin immoo warri Raabaadooritiif karaa kan gallakkifnu ta'a gama keenyanii wanti itti dabaltoo jiraachuu baate sagantaa keenya kanumaan goolabna carraan seeqan. Egaa lagannaan gabaa kun guyyaa duraati. Guyyoottan lamaan itti dhufanis akkuma itti fufutti jiraata jechuudha. Kanaaf akkuma jechaa turre rukuttaa diinaa yookaan dhokatanii akkuma tamma jette snaayipariidhaan waan adda addaatiin rakkoo isaan geessisaa jiran kana qeerroon dargaggoonni of eegumsa cimaa gochuu akka irra jiraatudha. Kana qofaa miti naamusii har'a mul'ataa jiru Oromiyaa keessatti otoo isaanii loltuun wayyaanee biyya keessa fiigdee akka saree maraatu waan adda addaa gochaa jirtu jalaa qabuu diduudhaani lagannaan kun sirriitti adeemsifamaa jira jechuudha. Haaluma kanaan itti cimee itti fufuu qabaa. Lubbuun Oromoo lubbuun nama tokkoyyuu bahuun irra hin jiraatu. Kanaaf kana keessatti immoo qabsoon eegalamee cimee itti fufuu akka qabu ergaa keenya dabarsuu barbaanna. An kanuma jechuu barbaada. Gaariidha. Warri karaa keessatiin yaada adda addaa nuu kennitanii hunduma keessanuu keessumsiisuu hin dandeenye. Naannoo isin jiraattan yookiin magaalaalee adda addaa kan lagannaan gabaa kun itti adeemsifamaa jiru hundumaa tokko sababa yeroo istuudiyoo gallu waan hundumaa qunnamuudhaaf hin dandeenye. Lammata inni guddaan immoo neetwoorkiin iddoo hedduutti dhaamsaa jiru. Garuu odeeffannoo gara adda addaatiin argataa jirrutti Oromiyaa mara keessatti lagannaan gabaa kun adeemsifamaa akka jirudha. Mootummaanis mootummaa wayyaanee gama isaaniitiin sirumaa hojjettoota mootummaa sa'aatii idilee dursanii akka galan faa waamicha godhaa jiru keessattuu naannoo Finfinneetii fi gara biraatti kan jedhu odeeffannoonis ni jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya lagannaa gabaa Oromiyaa irratti har'a jalqabame kana guyyaa 3 turu ilaalchisee qophiin sududaan sinii dabarsaa turre. Egaa kanumaan goolabna takka turre qophii gaaddisa Raabaadooritii walitti deebina.
Sin keessumsiisaa kan turre ani Dajanee Guutamaati Raahel Girmaas na wajjin turte. Fara'aan Abdul Salaam akkuma yeroo kaan immoo gama teknikaatiin nu wajjiniin ture. Gaasa yeroo biraa walitti deebina gama kiyyaan nagaan turaan jedha.